Makalii wasan galchaatiin jedhama. Jiraata aanaa qumbii araddaa urgoo. Gaafa jallisii kana hin qabne rakkoo bal'aa keessa turre. Humna namaatiin isiin dandeenye kana dhagaa gateetii kana irratti gaaraa guurree muka gaaraatti cabsaadhaa lolaan tokko yoggaa dhufuu nama jalaa kaasa. Ji'a lama sadii osoo hin jaallee lafaatiin nama addaan hin dhaabbattu. Irra lafaa turre jechuudha. Amma gaa'inni kun jallisiin kun eegammatti yaadee mootummaan amma asin nu baase waan gaariidha. Hangamma isiin baate kan amma dura isiin kaa tajaajila kennuudhaaf ammuma eegaluu jirti malee amma dura irraa dhumattee tajaajilan eegalle walii kana. Ammoo akkaataan ka'umsa isiidha waan gaariidha waan nama gammachiisaati waan abdillee nama horachiisaati jechuu barbaadeeti immoo. Lafa silaa cappeen gara yuutti faca'anii bishaan kun irra taa'anii qarboon garagaraa kun asirratti buseen asirratti bookee busaan asirratti bimmee horattu. San hundaas ni qoqqorsiti. Bishaan hanguma laga deemuu fi hangama akkata deemu malee waan olii gaffaca'ee asii lafa sanarratti bimmeedhaan nama kataatis wayyeessaa jirti. Aanaa mayyuu muluqqeedha araddaa mojoo ol taate maqaa kiyya biraan isaaniiti. Waan mata meeqa dalayne halkan tokkotti galaanii fuudhu lolaan. Amma immoo alhamdulillah eega mootummaan jallisii tana kaa'ee fuulduraa fuulii hanga ammattis amma barana gamaa gamarratti beelaan kun deemaa ture. Isaan waan laga guutuu cululiif mojoo waan irratti deemee garreef amma boodaa fi abdii iddoo fuulduratti waa hundaa waan daddabamu kuduraa fi muduraa haa ta'u hanga sanitti qaceelletii irraa misoomnaa kajuu abdii qabna. Galatooma guyyaa irraa biiroo keenyarraa fi akkasumas gorsa kontiraaktaroota pirojektii naannoo Harargee baatti hojjetanii wajjiniin pirojektoota ijaaramaa jiran ilaaluudhaaf yaalii gooneerra. Egaa pirojektoonni kun akka waliigalaatti pirojektoota hawaasaa horsiisee bulaa jijjiiruudhaaf ijaaramaa jiranidha. Gammoojjii Harargee bahaa keessatti pirojektii hiika olaanaa qabu jennee yaadnudha. Kana amma kan irratti argamnu pirojektii jallisii giddu galeessa mojooti. Pirojektiin kun bajata qarshii miliyoona 800 olii fi lafa hektaara 1500 ol oomishuudhaaf kan inni ijaaramaa jiru. Yeroo ammaa fiizikaalli isaa gara parsantii 60tti siqurra ga'ee jira. Waliigala pirojektii kana yeroo ilaallu gara kiiloomeetira kaanaalii gara kiiloomeetira 60 kan dheeratudha. Aanaa mayyuu mulluqqee irraa darbee haga aanaa qumbii waliigala kan misoomsuudhaaf deemudha. Egaa raawwii isaa yeroo ilaallu akka karooraa keenyatti pirojektii karoora isaa yeroo isaa eeggatee deeme miti. Yaa ta'uutii hojiin amma waan hojjetame hojii lafa hektaara gara 750 olii misoomsisuu danda'udha utuma pirojektiin kun hin dhumin. Egaa turtii keenya irratti wanti nu ilaalle raawwiin pirojektii kana akkaataa karooraatti waan deemaa hin jirreef kontiraaktarri karaa addaa haala adda ta'een iskeejuulii isaa sirreeffatee yeroo gabaabaa keessatti pirojekticha akka inni xumuree tajaajila hawaasaatiif tajaajila uummataatiif akka inni oolchu kallattii keenya irra. Akkasumas gorsaan keenya Corporation Engineering Oromiyaa keessattuu qulqullina isaa hojii wal qabatee uummata sirmaachisee qulqullina isaa akka hordofu hojii immoo iskeejuulii kaa'ameen ariitiidhaan akka inni xumuramu deeggarsa barbaachisaa akka inni kennu hawaasa naannoo keessattuu immoo bulchiinsi aanaa bulchiinsi godinaa ogeessota naannoo kanatti barbaachisan fi hojjetaa guyyaa baay'ee rakkina waan ta'eef isarrattis akka hirmaatanii hojjetaa guyyaa mobilaayiz akka godhan darbeessi warra maasanii warra gimbanyaa jedhamu kan akka isaanii dhiyeessan waliin mari'anneerra. Kontiraaktarris hojii kanaaf waan barbaachisu hunda yeroo gabaabaa keessatti dhiyeessee xumuruudhaaf koomitmentii yookaan waadaa galchisiisnee jirra jechaadha. Sochiin pirojektichaa irratti goone kana fakkaata jechaadha.